namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraa fagaannee adeemna. Oroon English dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf nu as jira. Don't go anywhere. This is your ideal place. Phone conversation. Bilbila yeroo nama waliitiin haasofnu afaan Ingiliffaatiin akkamittiin nama tokko waliin haasofnu arramoonni ilaallaa jechuudha. Hello caalaa argachuu nan danda'a. Bilbila nama tokkotti bilbilee fakkeenyaaf caalaaf bilbilee namni kabiraan nu jalaati yoo kaase hello caalaa argachuu nan danda'a yookiis caalaan ni jira ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Hello, can I speak to Chala please? Hello, can I speak to Chala please? Directly gaafa hiiknu caalaatti dubbachuu nan danda'aadha. Kana jechuun argachuu nan danda'aadha jechuudha. Is it clear? Do you have any question? Namichi immoo gaafa deebisuu fi mee xiqqoo na eegi. Actually achuma jiraachuu danda'a jechuudha caalaan. Mee xiqqoo na eegi bilbila hin cufiini jechuudha. Mee xiqqoo na eegi itti siifan kennaa. Mee xiqqoo na eegi na waamaa kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. So mee xiqqoo na eegi jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Hold on. Hold on please. Hold on please. Hold on please jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jirra? Bilbila hin cufiini. Bilbila hin cufiini na eegi xiqqoo na eegi jechaa jirra jechuudha. Hold on please. Hold on please. Good. Good. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee caalaan fuudhee bilbila hello ani caalaadha eenyu jedhu. Hello ani caalaadha eenyu jedhu jechuu danda'a. Kana jechuu barbaade afaan Ingiliffaatiin maal jedha? Ani caalaadha namicha isa barbaadamu sanaa jechuudha. So eenyudha ati inni bilbilti jechuu barbaade afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Hello, this is Chala. Who is that? Hello, this is Chala. Ani caalaadha. Who is that? Ati hoo eenyu kis eenyu jedhu. Eenyu jedhu jechuu barbaade hello, this is Chala. Who is that? Hello, this is Chala. Who is that? Jechuu dandeenya jechuudha. Yookiis akka kana jedhee deebisuu fi danda'a jechuudha. Yoo nuti bakka caalaa jirate kanatti fayyadamna. Yoo nuyi namas tokko ta'e immoo bakka sanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sana booddee hey Chala ana gammachuudha. Oh Chala ana gammachuudha. Jennee deebisuuf yoo barbaanne namichi ni gaafatu sun jechuudha. Hey Chala ana gammachuudha. Kan si barbaadaa jiru ana gammachuudha. Jechuu barbaade inni immoo ni beeka yoo ta'e hello Chala this is gammachuu. Hello Chala this is gammachuu. This is gammachuu. Hello Chala this is gammachuu jechuu danda'a jechuudha. Ana gammachuutu si barbaade yookiis immoo ana gammachuudha. Ana gammachuudha jechuu barbaade hello Chala this is gammachuu. Hello Chala this is gammachuu jechuu danda'a jechuudha. Sana booddee caalaan immoo ni beeka yoo ta'e gammachuu salphaamatti dafee understand yoo isa godhe yookiis immoo yoo isa bare oo gammee akkam jirta? Oo gammee akkam jirta? Ni jirta? Kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. Oo gammee jirtaayi? Oo gammee akkam jirtaati? Ni jenna jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jennaa? Oh gammee how are you doing? Oh gammee how are you doing? How are you doing? Jechuu dandeenya jechuudha. How are you doing jechuun akkam jirta akkamitti jirta? Fayyaa keetii hoo nagaa keetii hoo jechaa jirra jechuudha. Oh gammee how are you doing? How are you doing? How are you doing? Jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee galata waaqayyoo ani nagaa kooti ati hoo? Galata waaqayyoo ani nagaa kooti ati hoo? Jechuu dandeenya yookiis immoo kana jennee deebisuu barbaanne maal jenna? Galata waaqayyoo ani nagaa kooti ati hoo jechuu barbaanne I'm fine or I'm doing great. Glory to God. And you? I'm doing great. Glory to God. And you? Jechuu dandeenya jechuudha.
How are you doing? Or I'm doing great. I'm doing great or I'm fine. Glory to God. And you jechuun ati hoo akkamii? Ati hoo akkamii? jedheetu deebisee gaafachaa jira jechuudha. I'm fine or I'm doing great. Glory to God. And you jechuu dandeenya jechuudha. Erga wal agarree baay'ee turreem. Erga wal agarreem ko baay'ee turreem ni jenna. Jarri lamaa wal yaadanii jiru akkasuma nutu bakka nama tokkooti yoo ta'e erga wal agarree baay'ee turreem ni jenna. Erga wal agarree ko baay'ee tureera. Yeroo guyyaa 5 ta'eera yookiin torbee tokko ta'eera yookiin ji'a tokko ta'eera yookiin waggaa tokko ta'eera jechuu ni dandeenya. Totaalii erga wal agarree baay'ee tureera yookiin immoo baay'ee turreem jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? It has been a long time since we met. It has been a long time since we met. Oh, it has been a long time since we met. It has been a long time since we met. jechuu dandeenya jechuudha. Erga wal agarree baay'ee tureera. Erga wal agarree baay'ee tureera jechaa jirra jechuudha. Inni deebisuuf immoo eeyyeen baay'een biizii ture. Baay'ee biiziin ture kanaaf hambade yookiis immoo eeyyeen baay'ee biiziin ture kanaaf wal arginiin turre yookiis immoo kanaaf wal argin turre jechuu danda'a. So akka kana jechuu barbaade maal jedha? Yeah, I have been quite busy or I have been so busy jechuu danda'a jechuudha. Ani baay'een biizii ture. I have been quite busy or I have been so busy. I have been so busy jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun baay'een biizii ture. Yookiis immoo dalagaattan qabamne ture kanattanii bahee si'i waliin wal arguu hin dandeenye jechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booddee haa ta'u jireenya akkam ree? Haa ta'u jireenya akkam ree? Akkam ree jireenyi jedhee yookiis jireenya akkam ture ree? Akkam ture turtiin jedhee gaafachuu barbaade maal jedhaa? How the life? Okay, how the life? Good. How the life jechuu dandeenya jechuudha. How or how is the life jechuu dandeenya. Kan ammaa jireenya akkam jechuu barbaade how the life jechuu dandeenya. Akkam ture akkamii ka jennee kapaasitii gaafachuu barbaanne immoo how the life. How was the life or how the life. How the life. How the life jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Sana booddee jireenyi gaariidha. Jireenyi ana biraatii bareedaadha. Si biraa hoo akkamii? Ana biraatii gaarii ture. Si biraa hoo akkamii? Jennee deebisuuf yoo barbaanne maal jennaa? It's good and yours or mine is good and yours or what about yours jechuu dandeenya jechuudha. My life is good and what about yours? Or what about yours? Kajedhu kan is good and yours is good or mine is good and yours jechuu dandeenya jechuudha. Jireenyi gaariidha kan koo si biraa hoo or kan kee hoo akkamii? Kan kee hoo akkamii jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin is good and yours is good and yours jechuu dandeenya jechuudha. Then nummoo kan koos gaariidha. Kan koos waaqayyoof haa galatu gaariidha. Akkuma sana akkuma kan keetii jechuu barbaanne mine is good as well. Kan koollee akkuma kan kee baay'ee gaarii ture jechuu barbaanne mine is good as well. Mine is good as well or the same is through here jechuu dandeenya jechuudha. Mine is good as well. Mine is good as well. Or we can say that the same is through here. The same is through here. This means kiyyallee akkuma kan kee gaarii ture jechuudha. Kiyyallee akkuma kan kee gaarii ture jechuudha. Okay, maatiin akkamiree or maatiin akkamii jennee wal gaafachuun keenya ni hafu. So maatiin akkamii or maatiin kee akkamii jedhee gaafachuu barbaade afaan Ingiliffaatiin maal jedhaa? How's your family? How's your family? How's your family? jechuu danda'a jechuudha. How's your family? How's your family? jechuu danda'a jechuudha. How's your family?
maatiin kee akkam jiru yookiis immoo akkamii maatiin kee jechuu yoo barbaade yookiis immoo nu mataan keenya yoo barbaade how's your family? How is your family? How's your family? How's your family? jechuu dandeenya jechuudha. How's your family? Gaarii jiru baay'ee isaanitti toleera, baay'ee gaariidha, baay'ee bareedaa jiru jechuu barbaade they are doing great. They are doing great or they are doing great. They are doing great jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee gaarii isaaniiti, homaa rakkoo yoo qabanii dhibee yoo qabanii baay'ee isaanitti toleera, baay'ee gaarii isaanitti toleera, bareedaadha jechuu barbaade they are doing great. They are doing great. They are doing great or they are doing great jechuu dandeenya jechuudha. They are doing great. They are doing great jechuu dandeenya jechuudha. Isaan baay'ee isaanitti tolee jiru, nagaa isaaniitti dhibee yoo hin qabanii jechaa jirra jechuudha. Akka kana jechaa jirra jechuudha. Tolee bor wal arguu dandeenya jedhee gaafachuu barbaade yookiis immoo jennee gaafachuu barbaanne bor wal arguu dandeenya jedhee gaafachuu barbaade yookiis gaafachuu barbaanne maal jechuu dandeenya? Shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? Or shall we meet tomorrow? jechuu dandeenya jechuudha. Bor wal arguu dandeenya hoo, bor wal arguu dandeenya hoo jechuu barbaanne shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? jechuu dandeenya jechuudha. Shall we meet tomorrow? Shall we meet tomorrow? jechuu dandeenya jechuudha. Bor wal arguu dandeenya hoo, shall we meet tomorrow? jechuu dandeenya jechuudha. Yoo naaf mijate sittan himaa, yoo naaf mijate sittan himaa, yoo naaf mijate sittan himaa jechuu yoo barbaade afaan Ingiliffaatiin maal jedha? Yoo naaf mijate sittan himaa jechuu barbaade I will tell you or I will let you know if it is suitable for me. If it is suitable for me, I will let you know. I will let you know or I will tell you. I will tell you if it is suitable for me or if it is convenient for me jechuu dandeenya jechuudha. If it is suitable or if it is convenient for me, I will let you know or I will tell you. I will tell you or I will let you know jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun keenya yoo anaaf mijate, yoo natti tola ta'e yookiis immoo naaf mijata ta'e haalli sittan hima jechaa jirra jechuudha. Maali karoora biraa qabdaa jennee deebisnee gaafachuu yoo barbaanne maali karoora biraa qabdaa jennee gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuun dinya? Do you have any other plan? 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 Karoora biraa yookiis immoo karoora qabdaa hoo jechuu barbaanne do you have any other plan jechuu dandeenya jechuudha. Do you have any other plan? 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 jechuu dandeenya jechuudha. Karoora biraa qabdaa or kaayyoo biraa qabdaa jechaa jira jechuudha. Akka kana jennee immoo deebisuu yoo barbaanne namni yookiis immoo namni kabiraan tasa bakka ta'e deemuu hin danda'a, akka diingataa yookiis immoo akka tasaa bakka ta'e wayii deemuu hin danda'a jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? I may go somewhere. I may go somewhere. I don't know but I may go somewhere. I don't know but I may go somewhere. Hin beeku garuu bakka ta'e wayii immoo deemuu hin danda'a. Bakka ta'e wayii immoo deemuu hin danda'a jechuu barbaade I may go somewhere. I may go somewhere. I may go somewhere jechuu dandeenya jechuudha. Bakka ta'e wayii deemuu hin danda'a. Bakka ta'e wayii deemuu hin danda'a jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, amma dandeessa yaali. Amma dandeessa yaali. Amma siif danda'ame yaali toon si argeessin tola ni jenna. Toon si arginatti tola. Kanaafuu amma dandeessi maal godhi yaali. Yaali ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkas jechuu barbaanne maal jenna? Okay, try your best or do your best. Okay, try your best or do your best. Try your best or do your best
jechuu dandeenya jechuudha. Just akka wal agarruudhaaf haala sana mijeeffachuu yaali amma dandeesse. Try your best or do your best jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun amma siif danda'ame amma dandeesse yaali. Amma siif danda'ame yaali jechaa jirra jechuudha. Tole nan yaala yoo nudha ta'e tole nan yaala yookiis immoo nama nuyi faana haasaa jirru audiensi keenya dhayoo ta'e immoo innis jechuu danda'a tole nan yaala jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jennaa? Okay ka jedhuma sana fayyadamne I'll do it jechuu dandeenya jechuudha. I'll do it kun nan hojjedha yookiis immoo nan taasisaadha. Isa kam? Isa asiitii suggested ta'e sanadha jechuudha. Yookiis immoo isa asiitii itti himame sana yaali jedhameera waan ta'eef nan yaala jechaa jirra jechuudha. I'll do it or I'll try it jechuu dandeenya jechuudha. I will try it or I'll do it jechuu dandeenya jechuudha. Gaariidha. Sagalee kee dhagahuu koof immoo baay'ee natti toleera ni jenna. Sagalee kee dhagahuu koodhaaf yookiin sifaan haasa'uu koodhaaf baay'ee natti toleera haa ta'u ni jenna. Akka kana jechuu barbaanne glad or ecstatic ka jedhu fayyadamne good. Glad to hear your voice or ecstatic to hear your voice jechuu dandeenya jechuudha. Glad to hear your voice or ecstatic to hear your voice jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera sagalee kee dhaga'uudhaaf yookiin sagalee kee dhaga'uu koodhaaf jechuu barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Eeyyeen anillee akkuma kana anillee baay'ee natti toleera akkuma kanadha jechuu barbaanne me too or we can say that so am I jechuu dandeenya jechuudha. Anillee akkuma kee baay'ee natti toleera si arguu koof sagalee kee dhaga'uu koodhaaf yookiis si waliin haasa'uu koodhaaf baay'ee anatti toleera jechuu barbaanne can say that me too or so am I jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Guyyaa gaarii qabaadhu. Yeroo gaarii yookiis immoo guyyaa gaarii qabaadhu ni jenna. Guyyaa gaarii qabaadhu jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Guyyaa gaarii qabaadhu jechuu barbaanne can say that have a nice day jechuu dandeenya jechuudha. Have a nice day jechuun guyyaa gaarii qabaadhu. Guyyaa haasaa jirra gara ganamaarra haasaa jirra yoo ta'e have a nice day jechuu dandeenya jechuudha. Guyyaadha gara galgala haasaa jirra yoo ta'e immoo have a nice night jechuu dandeenya jechuudha. Galgala gaarii qabaadhu yookiin galgalli kee gaarii siif haa ta'u jechaa jirra jechuudha. Yeroo eebbifamaan siif hawwaa. Yeroo totaalii yeroo ganama galgala haa ta'u maal haa ta'u yeroo eebbifamaa yeroo bareedaan siif hawwaa jechuu barbaanne immoo wish you a blessed time jechuu dandeenya jechuudha. Wish you a blessed time yeroo eebbifamaan siif hawwaa yeroo eebbifamaa qabaadhu yookiis yeroo bareedaa qabaadhu jechuu barbaanne wish you a blessed time jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo eebbifamaa yookiis yeroo bareedaa qabaadhu jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo jechoota kanatti fufanii jiran phone conversation yookiis immoo yeroo bilbila nama faana haasofnu haa ta'u yeroo kamiyyuu kan nuyi fayyadamnudha. Mee warreen as keessan jiredha isaan kun kanatti fufanii kan jiran isaan kana maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Obboleessi kee akkamii
maatiin kee akkamii jennee irraa masin. Instead of that, if we want to ask about his brother or sister or somebody else, just obboleessi kee akkami jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Amma mana jirtaa moo eessa jirta? Amma mana jirtaa jechuu barbaanne maal akka jennu again deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Kanaaf kan kana fakkaatan hunduma isaanii kanatti ufanii kan jiran irra deddeebi'iitiin deebii keessan kennaa. Akkuma kanas immoo irra deddeebi'iitiin viidiyoo kana dhaggeeffachuutiin dandeettii dubbachuu akkasumas dhaga'uu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keessanii guddisuu hin dagatiina. Oro English, your perfect choice.